Godina Baalee aanaa barbareetti sanyiin muuzii fooyya'ee jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa fooyyessaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi lafa aanichaa beeksise. Muuzii sanyii fooyya'aa oomishaa jiraniin galii fooyyee qabu argachuun jiruu fi jireenya isaanii fooyyessaa jiraachuus qonnaan bultoonni aanichaa dubbatanii jiru. Anam kan jalqabe waggaa kana amma waggaa lammaffaa gayaa jira. Muuzii fooyya'aa kana eega fudhadhe waggaa kana jechuudha. Sirriitti irraa fayyadamaa jira jechuudha. Ka duraan Habashaa fayyadamaa turre yookaan waggaatti yeroo tokko irraa fayyadamna. Kan ammoo osoo waggaa hin geenne buusaa jechuudha. Osoo waggaa hin geenne buusaa muuziin kun. Lafa biyaansi lafti tun xiqqoodha. Biyaansi miiddee takka jechuudha. Lafa miiddee takka irraa biyaansa yeroo takkatti gara 100,000 muuzii gurguradhee jira. Sanyii amma ammayyaa kanaan ji'a waggaa tokkoon as wanni sanyiin kun akka aanaa kennaatiin kan dhufe. Ani amma dhugaa dubbachuudhaaf as keessaa gara hundee 170 wayii qaba. Kana keessa mootiyyuu yoo xiqqaate gara kuntaala 50 ol oomisha irratti argadhee jira jechuudha. Waan maraa ta'e kana caala malee sun faayidaa waan takkan qabu. Wanni inni hin qabneef ammoo kun garaagarummaan isaa waa guddoo xiqqimii guddaa qaba. Maalee gurguramellee farsatii guddaa gazaba guddaatti gurgura. Bulchaan itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi lafa aanaa barbaree obbo Abdul Hakim Abdurroo sanyii muuzii fooyya'aa qonnaan bultootaaf dhiyeessaa jiraachuu himan. Muuziin sagartanii jettan sun tishu kalchariidha. Riisarchii irraa fuudhameetiin garanatti dhufe mootummaan xiyyeeffannaa san hunda kenneet yoo agartanii jettan abbazaan isaa tokkochi naannoo muuzii 400-500 akkas kan qabatu ta'uu isaati. Gabaa irratti illee dhufeetiin hin jedhe oomishtummaan isaa guddaadha waan ta'eef gatiillee akkasumatti kan argatu ta'uu isaati. Jireenya isaa keessatti illee jijjiiruuf gaheen isaa guddaadha jechaadha. Kanaaf ganda hunda keessatti akkamitti xiyyeeffannaa kenneetiin hojjannaa waan jedhu san taargeet goonee qonnaan bulaa keenya adda baasneetiin jechaadha. Keessaawuu dinagdee qonnaan bulaa keenya jijjiiruun dirqama ta'a. Sababni isaa qonnaan bulaan keenya cehuu qaba dinagdeedhaan. Yoo hin cehin uummata akka jijjiiramni dhufuu hin danda'u waan ta'eef. Isa biraa immoo yoo qonnaan bulaan keenya dinagdeedhaan si oomee ceheetiin hin jedhe carraa hojii dhabaadhaaf uumu. Kun walitti hidhamuu qaba waan ta'eef dinagdee jechuun investimentii biraallee kan fedhu ta'uu isaati akkasuma immoo carraa hojii kan banu ta'uu isaati hiyyummaa biyya keenya keessa jiru mataa isaa salphisaa xiqqeessaatiin kan deemu ta'uu isaati kun ammoo daran jabaateetiin akka inni deemuuf hojii bal'aa hojjetaatiin kan jiru ta'uu isaati jecha. Godina Baaleetti misooma muuzii babal'isuuf bara kana biqilaan miiliyoona 1 ol dhaabbiif qophaa'aa jiraachuu ragaan waajjira qonnaa godinicharraa argame ni mul'isa.